Ummanni tiiktookii madadaan keessa warri na jala jirtanii jechuudha. Baay'ee bareeda. Algaan anuma argitan kana, firaashiin anuma argitan kana akkanatti nama ijaara. Hattuun jechuudha. Akkana nama goggodha ilmi biyyaa, ilmi namaa. Anan gada isinii lakkisaa. Biyya gaheetan gadi isinii lakkisaa mana nan ijaarradhe. Hattuun nyaata isinii kan gad lakkisaa. Jedhee anan isinii qaalii galee sun isa kanadha. Micootu na qarraxaa jira. Anummaatti akkana beektanii fi akkanatti ijaara ilmi namaa argitanii. Akkanatti ijaara waassaan beekummoo wanno duumecha ta'a bakkisaa jechuudha. Kun irraa gadi jigee jechuudha laala. Irraa gadi jigee. Kun akkanatti irraa gadi jigee. Kun ilaali maagarri qorqorroo tashakkaamin qorqorroo maagaraan irree rukutamtu miti joo. Fiqirii wanti warri gazzaba keessa nyaatamtan. Warra akka kootitti ni ijaarrannaa. Aarii jala annaa harkan kennin warri jettanii nyaatamtan gudii kiyya laala. Baruma baraanuu garjallaadha. Baruma baraanuu salaabinatti farada. Gadiin jedhu ammas harkan kennu ciraaroo argitanii ciraaroo eleedhaan tolchan. Isadha bakka mukti laala. Muka akkanaatiin manni nima ijaaramaa. Takkitti mukti nagaan keessa jirtu kaa. Birrii Dubaay birrii waggaa tokko jechuudha. Birriin Dubaay birrii waggaa tokko. Ani maraattuun teechaan arrassinii jira borusinii jira siffayyaanaa ta'a. Na jajjabeeffadha garuu aizoo akkanaan jettanan barbaada. Jajjabina keessa nan barbaada. Akkasin na jajjabeechita nan barbaada. Kun immoo fukaa gooronnoo irra haa ta'u. Gooronnoo jara keenyaan durii tokko fakkaata ijoollee ta'u. Goronnoodhuma jara keenyaan durii tokko hin jiga qaqoy akkana jigsee isinitti argisiisuu ilaatu. Kana argitanii kun laal kunii jechuudha argitanii kana. Hinjige kana argitanii akkanatti jijjigaa jechuudha. Akkana kun kana ilmi namaan ijaaraaree adaraaf hin nyaatinaadha. Ani nyaatamee anumarraa naa ga'u. Anumarraa naa ga'u. Mee anumaa naa ga'u. Kana fakkaata. Namantaa daa'ima kootan guddifadhaa. Ana dhibee ጓደኛት arrafeani ani omaayyuu sin ta'u ilbaan garuu isaa kana na farada humman Oromoo kana laalati jechuudha. Kana sheer naa godhaati hundumattu jechuudha. Mee manuma ilmi namaa akkanatti ijaaru. Warri mee TikTok manuma silkuma quxurii isaa wajjin nan gallakkisa. Warri inni gadheeche baay'eedha. Warri inni fafeeche baay'eedha. Ana bichaa miti anyaatame. Ana bichaa miti anyaatame akka maleetti ijaaranaan jedhani. Beektu namni nattaan nama. Yaa takaffaa tadaffaadhe. Ciraaroodhaan manni ni ijaaramaa jiru. Ni ijaarama. Maal akkasiniin jedhu beeku. Afaan hollatate beektu. Akkanadha. Akkanarran jira. Kanarras ni jira. Bareedarran jira. Shakkaarran jira. Kun immoo jechuudha. Dikaamii waggaa 15 kan duraanii kun kanadha. Kana kecha kifili saaliniin kun kiyyaa kana ture. Dikaamii waggaa 15 kana rabaa kana ture. Garuu isa kana. Ijoolleen Oromoo taatan na faradaa dhuga. Na faradaame. Echertanaan jedha na dubbisaa miilan. An duratti mee echertanaan jedha. Sheer naa godhaati mee qaama isa laallatuun jechuudha. Ani silkii isaatis isiniifin kenna. Qaama isa laallatuun. Bakkuma fe'aa ta'u qaama isa ilaallatu biraan naa gaame. Isa ilaallatu. Maal seetan firmaadhaan hin kennine. Tafaraaramee silkiidhaan hin kennine. Silkiidhaan hin kenne. Ijaarramee tan itti galaa. Ijaarradheen itti galaa. Qabbanaa'een itti galaa. Duratti nyaatamee ammas jiggaameen nyaatamuu dheetanani. Kana kecha fuuldura tanatu nagee isaa dhoniidha. Jedheetan malee garsamni narraa feene. Anumaan waa ga'u. Mee ilma Oromoo tamalakkatu ilma Oromoo dhugaa namaa barbaadu biraan naa gaame. Baay'ee dhugaan namaa deebi'a nan arga. Miidiyaarran oola si wajjin nan oola. Mee qaama ilaallatu biraan naa ga'a. Ani silkii isaati sheer sinifan godha. Qaamuma isa ilaallatuun ilmuma namaatiif akkanatti ijaaraa. Dhagaa makiinaa ruubitiin an hin taane makiinaa guddaa dheereeti. Makiinaa guddaa na nyaate baqa zooris ni jedhee ta'u jira. Zoor xinnoo shi amma natti furutti jechuudha. Amma natti furutti. Amma fayyutti sin jalaa na dhukkubee jira. Nan dhibama. Xalaatan na gammade. Xalaatan na gammade jiru. Malee ani isin jiraani waliin hin teechan. Waliin hin TikTokii teechanii sin biran jira ammasi. Ani jira. Ani jira. Ani jira. Laala. Egaa akka goota fikirii wanti nyaatamina.
ol keecha kinoo akka nama dhibamee sana zabaarraqe hin nyaatamina tole anaanarraan kan kaase ga'e jiraachuun immoo hin danda'ama sinii galeemi namni hin jiraatu miti hin jiraanna an kana caaltuttuun faayilmi namaa tun guddaa miti garuu xiiqidha xiiqitu na dubbisaa beektu yookaan odoo namichi kun ana ajjeesee narra deemee bareeda ture du'an caalu odoo na ajjeesee narra deemee bareeda ture yookaan immoo odoo wanni ta'e bakka wanni tokko karaa gumaan dafqa kiyyaa akkatti finnu beektu akkatti hojjennu beektu hin beektanii miti hin beektu ibbiqii maleetti isinii laxxafa ibbiqii maleetti laxxafama ciraaroodhaan manni ijaarrama ciraaroo kina ciraaroo argitanii ciraaroon itti isinii saaggamee maagara akkanaatiin maagara laaladhaa isinii maagaruma laaladhaa bakka ishiin jirtu jechuudha. Lala ammoo tashakkaamii baddaas yoo argitanii isin sirma beemuu kumti nagaa jedhame keessa hin jiru isiniin jedhaa fikirii wantoo kana kaa uummanni tiiktookii kiyya jalatti argamtan madadeen keechannaa kana laalatii qaama ilaallatutti sheer naa godhaa dhugaa isiniin jedha warri dhugaa namaa barbaadu baay'eedha warri dhugaan kee deebi'u baay'eedha ijoollee saawudii jirtan warri beekamtoonni sirritti jirtan kana sheer godhaatii qaama ilaallatu biraan bicha naagaa. Intalma namaatiif akkanatti nyaatama. Intalma namaatiif akkana ta'a. Nagaa fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hundumaa keessaniif waa baay'atu isiniin jecha namni viidiyoo kana argitan jechuudha. Sheer koppii linkii akkasumas riipostii godha. Intala kana galgala postoteen ture. Intala kana namni wallaaltan hin jirtan. Hin beektu dhima yaadaa jechuudha jara kana. Intala abbaa manaa ishee algaarra ciibsitee abbaa manaa isheedhaan obboleessi kiyya wangeelaawwiidha jettee ijoollee shamarran biyya arabaa attaallaltee abbaa manaa kee wajjiniin birrii nyaachaa turte. Namni jara kana wallaaltanis hin jirtan. Duras immoo gochaa isaanii kan miidiyaa irratti baases anumadha jechuudha. Har'a garuu jechuudha kaleessa jechuudha shamarran ati abbaa manaa kee sanaanii obboleessi koo nama gaariidha wangeelaawwiidha jettanii wangeela dawoo godhataniitu jechuudha. Abbaa manaa keessanii abbaa manaa kee wajjiniin dafqa namaa nyaachaa baate jechuudhaati. Si galee dafqa namaa nyaachaa baate. Innaa jechuudha har'a immoo dafqi namaa jechuudha deebiseetu gatii sin kaffalchiisaa jira. Abbaan manaa kee dafqa namaa nyaatee dafqa shamarran biyya arabaa waggaa 10 itti dhaabateetu jechuudha. Wangeela dawoo godhateetu deebiseetu amantaa pheenxee keessaatii gara amantaa musliimaatti deemee jechuudha. Amantaa sana keessas taa'eetu yaa ganzaba namaa jedheetu imimmaan buusee bu'aa jira jechuudha. Har'a moosiin biyya ormaa keessatti ganzaba dubartiidha miti nyaattee kan biyya baate attaallaltee jechuudha. Kan biyya baates ganzaba dubartiitiin miti dabaree gatii si kaffalchiisaadha. Maqaan kee eenyudhaati? Baaccuu isheen jedhamtu jechuudha. Baaccuun kan jedhamtu jechuudha. እግዚአብሔር ይሰራል. እግዚአብሔር ይሰራል። ስለዚህ intalittiin kun jechuudha sagalee naa ta'a jechaa jirti waan ta'eef sagalee hin ta'iniifa. Sagalee akka hin taaneef ganzaba namaa haa deebistu. Intala Saawudii sana birrii miliyoona 1.5 nyaattan. Intala Joordaan jirtu sanarraa birrii 700 nyaattan. Ijoollee kana lamaan duwwaa miti kan simmiitan garuu ijoollee kana lamaanidha. Garuu ijoolleen sin irraa nyaattan ijoollee kana lamaan duwwaa ta'uu hin taane namoota baay'ee irraa nyaattan sin. Har'a garuu waaqayyo immoo dabaree gatii si kaffalchiisaa jira. Ganaa dhiiga boossa sagalee hin ta'iniif ganaa dhiiga boossa. Ilaa isaanis jechuudha birrii sana kan fidan akkuma ati har'a gola namaa keessa dhaabattee boossu kana natti cimee gara biyyaa nagashuu fi nan gubadhe jettee boossu kana akkuma kanatti jarris birrii sana akkuma kanatti bu'anii dhiiga tufanii afaan namaa danda'anii birrii sana fidan jechuudha. Har'a immoo dabaree keessi bochisa. Atillee taanaan jechuudha. Jaarsi keessa taanaan hamma ganzaba namaa ofirraa deebistanitti yoomillee nagaa hin argattan. Sagalee hin ta'iniif intala kanaaf intala baaccuu kana jedhamtu kana sagalee akka hin taane. Lubbuun kee ammayyuu haa bahu. Intalli haadha waan ati jettee na arrabsite kana durallee nan beeka. Ammas na arrabsi. Ammas na arrabsi bukoo kee gadi si baaseen immoo si laxxafa ammas. Okay? Kanuma duwwaadha.